kabajamoo daawwattoota imala YouTube akkuma beekamu qophii sagantaa gingilchaa seenaa jiru torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyeessaa ture arraas torbaan isaa eeggatee dhufeeti jira. Yaadata akkuma jaan wallisaa Usmayyoo Musaaf iyyafannaadhaaf mana baaneeti. Isinis bakkuma arraas iyyafannaadhaaf iyyaataan mana bahee iyyaataan karaa jira. Kan seenaa dalagee seenuma ni yaadata akkuma jaan arraas namni seenaa dalagee seenaatu isa yaad jirtanitti mana keessan teessanii yaadaan akka nu wajjin imaltan gamanumaan yaadaan miilan wajjin karaa kaa'aa jecha chaanala keenya imala YouTube Kamaal Saddiyyoo subscribe like share godhuun dagatina jecha yaadaan nu wajjin Daawwattoota televezyiinii OBS amma kan argamnu magaalaa Cirootti iyyaafataaf manaa baane. Qophiin iyyaafannoo keenya har'aa weellisaa keessumaa artii afaan Oromoo. Egaan kabajamoo daawwattoota imala YouTube akkuma Usmaniin deemaa miilaan karaa kaayaa jeentis yaadaan miila karaa keenya gara mana isaa imalaa jirraati. Amma kan imalaa jirru magaalaa Ciroo keessatti argamna. Yaadaan nu wajjin imalaan ammas irra deemne afeerra keenya. Karasen yaadaan gara mana Usmayyoo Musaatti imalaa jirraati. Amma kan argamnu mana Usmayyoo Musaa cinatti ol seeneega waan jiru warreen isa beekanii fi ijoollee isaa ammaatii isaarraa walumaan odeeffannaati. Ammas nu wajjin turtii gaarii godhaa jecha chaanala keenya imala YouTube Kamaal Saddiyyoo subscribe like share godhuun dagatana jecha ammas nu wajjin yaadaan gara mana Usmayyoo Musaatti wal agarram. Daawwattoota televezyiinii OBS iyyafannoodhaaf manaa baane. Iyyafannoon keenya nu milkaa'eera. Amma kan argamnu mana Usmayyoo Musaatti. Kan jiraachuu baatanis maatii isaanii gidduutti kan nuti argamnu. Qophiin iyyaafannoo keenya har'aas akkuma duraan jenne kanarratti kan inni fuulleffatu. Hiriyaa jedhee walliseera. Hiriyaa kana maaliif jedhee wallisee jettee yaaddaati? Akkasuma immoo yoo dhageesse irratti maatiirraas ta'uu danda'a. Hedduu gaafa wajji jiran san haalaan jaallachuu turan. Sanboota gisee inni hidhamee hidhaa keessa turu. Namni isa quba qabu hin jiru. Namni isa yaadate hin jiru. Gisee hidharraa sirba macarashaa baasee kanarra bara kana baasee. Isa hidhaa keessatti qopheessee gisee bahu sirba kana dalagsisee gadhiisee isaa fi eessuma isaanii amma Keeniyaa jira jaarsaa anyutti kaane hima. Fuulduraaf gaafatu seenaasaa. Atoo fuuldura mee maal ta'uu barbaadu? Wallistu? Barsiisa? Qabdee baay'ee wajjin hin turre sun carraa ta'ee darbeera. Waan dhageesse hedduu qabda. Mee seenaa abbaa kee kana waan guddaadha kan isaan hojjetanii sana fuulduratti yaadachiisuudha. Waan inni kaleessa dheengadda hojjete sana dhaloonni ammaa kun yookaan Oromoon kana fuulduratti akka dabarsu mee maal jetta ati bakka sana immoo buute fuuldura? Akkasitti buubaadhu waan inni dalagisan dalagii goobaadhus waan inni irra ture san
gaafadhee yookiin kan hin barinooti barachuu baadhee akka isaatti fuulduraa foollisuu yaadda. Egaan kabajamoo daawwattoota imalatu arraafaasa hangam qabanne gama keessaniin gaafiin turre yeroo qabnu wajjin waan walitti nurra xiqqaateef torban amma Soomoo Ismayyoo Muusaa bal'inaan odeessee dabra maatii isaarraa istee warreen isa galanirraa odeeffannee akkuma jirran isin biraan keenyaati hamma torban warra torbaaniin haa godhu jecha har'a afaanii farkaa qabnu hanganuma ture. Akka gaggaafachuudhaa fi asuma cinaatti kan argitan intala Ismayyoo Muusaa saartuu Ismayyoo Muusaati saartuu bagasii arganne. Baga waliin agarta. Ayyee mee seenaa abbaa keeti kan nuti si gaafachuudhaaf deemaatii jirru. Walii galamee Ismayyoo Muusaa albama yookaan kaaseta meeqa qaba achirra yookaan wayya? Kaaseta 4 qaba. 4 albama mataa isaati kan inni dalage. Albama 3 odoo lubbuun jiru dalage. Albama booda irratti immoo isaa dalagee dhume. Lubbuun isaa baatee rabbira mataa godhuu fi san booda isa booda gadhiifame kaasetiin afraffaa. Kaan immoo kollekshin hojjete nama wajji walitti hojjetanii kollekshin hojjetan keessaa tokko Khadur Caffee Gadaa odoo dalagu baandii Caffee Gadaa keessatti dalaganii tokkos Khadur dalaganii kollekshin sirba tokko hundi isaanii walitti dalagan qaba. Akkasuma albamni ni dalage. Khadur Caffee Gadaa keessatti dalagan Aadam Haaruun Fandishee Mul'ataa Halluu Daawwee Abbaa Kiyyaa fi ammaasis mucoo bohaarsituu tajaajilaniin kanneen jira. Akkasumatti hedduu dhoorrii jiran warri gaafa san jiran kollekshinii isaa waliin baasanii. Kaboodaa kanarratti immoo warri kabooda suutee bareentoo hirphaa gaanfuree Irfinash Qannoo callaa carcar taanii walitti dalaganii hedduudha bakka takkatti dalagan sirba san tokko isaan hundarraa tokko dalaganii. Sirbi sun maal jedhee wallisan? Sirbi san kaisaan hojii dalagee seenaa dhaabbataa kajoo. Duraan Caffee Gadaa dalagee sirba sanii booda dura dalagee mi'u waa'ee Oromiyaa jee wallisee sirba sanii. Kollekshinaa hundi immoo albama mataa isaa wal qabate ka dalage.